Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Annolee Global Media. Yeroo dheeraadhaaf rakkina teeknikaa fi rakkoolee tokko tokkoon qilleensa irraa baduun keenna ni yaadatama. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana bifa gaariidhaan of kurfeessinee wantoota nurraa hanqatan hunda guutanneetiniin tamsaasa keenna isin biraan ga'uuf qilleensa irratti deebinee jirra. Hordoftoonni keenya warreen karaa YouTube channel keenna nu hordoftan YouTube channel keenna subscribe gochuudhaan Olma keenna guyyaa guyyaadhaan isin bira gahu akka hordoftan isin affeera. Warri karaa Facebook ati nu daawwatan mootu page Facebook keenna like gochuun akka nu hordoftan isin affeera. Gama sagantaa keenna guyyaa irratti dabarra. Sagantaan keenna guyyaa har'aa olma social media ti. Social media maal keessa oole? Social media bakka Oromoonni hedduun itti wal arganii waa'ee biyya isaanii, waa'ee uummata isaanii, waa'ee mirga isaanii itti dubbatanii jechuudha. Social media kanarratti wantoota badaa fi gaariis deema. Wantoonni badaanis akkuma deeman gaariinis deema. Wantooti miidhaa qabanis akkuma jiran wantoonni bu'aa qabanis jiran. Wantoota bu'aa qaban keessaas Oromoon social mediaatti gargaaree sirna TPLF san diiguu baatus haaromsee jira jechuudha. Akkasuma TPLF bakka kaasuun OPDO fuudhee bakka san gaa'ee jira jechuudha. Gaafa OPDO fuudhee bakka san kaahu OPDO bifa amaanaatiin biyya kana akka ceesaniif itti kennan. Amaanaan kun kan kenname pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Lammaa Magarsaatti ture. Obbo Lammaa Magarsaa immoo jaallee isaanii Dr. Abiy Ahmeditti dabarsanii jechuudha. Oromoon abdii guutuudhaan Obbo Lammaatti kenne. Obbo Lammaan immoo abdii guutuudhaan namni kun nama narra beekumsa qabu, nama narra Oromoof yaadu jechuudhaan itti dabarsee jechuudha. Haa ta'u Dr. Abiy Ahmed tibba jalqaba filaman san hafuura Oromummaa hamma tokko calaqqisiisaa haa turaniyyuu malee dhawaatuma oolanii bulaniin Oromummaa irraa yaanni isaanii, gochi isaanii gara habashummaatti jijjiiramaa jira. Itoophiyummaa mirgi sabaaf sablammootaa itti kabajamu ummatoota Itoophiyaa tole jedhanii fudhannaaniin amma mootu Itoophiyummaa san gara Itoophiyummaa durii tan bara Minilik gama Itoophiyummaa durii tan bara Haile Sillaaseetti oofaa jira jechuudhaan hayyoonni hedduun qeeqa hedduu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti kaasaa jiran. Haa ta'u akkasuma miseensonni OPDO mootu waan kana kan mormanis hin dhabamu. Haa ta'u gochoonni Dr. Abiy raawwatan hedduun isaanii kan Oromummaa tarkaanfatanii faallaa Oromoo deemaa jiranidha. Kanarratti hayyoonni hedduun qaaqa hedduu kaasaa jiran. Sun haa ta'u yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti gocha kaleessa wayyaaniin dalayduun wal fakkaatutu dalagamaa deema. Akka fakkeenyaatti suuraa obboleessa keenyaa ilma Oromoo kan amma screen irratti agarru kana suuraan kuni guyyaa irraa sirriitti Facebook irra naanna'aa oolee gocha kana kan raawwate Makalakayaa waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi poolisoota Oromiyaatii fi kora bittinneessaa poolisii Oromiyaati. Akkuma agartan kana gocha akkanaa kana kaleessa kan dalagaa ture TPLF dha jechuudha. Wayyaanii sadarkaa kanatti nama keenna ummata cunqurfamoo biyya san keessa jiran miitee uf jalatti gadhiittee biyya san akka barbaaddeetti saamaa turte jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan Oromoon irratti qabsaa'eetiin ummata san bakka buqqisee jechuudha. Bifa amaanaatiin warri arra bakka san bu'ees gochuma hoggantoonni isaanii gochuma gooftonni isaanii kaleessa dalagaa turan san irra deddeebi'aniitiin hojjechaa jiru jechuudha. Kun immoo faallaa qabsoo ummanni Oromoo fi ummanni Itoophiyaa kalee qabsaa'eetii jechuudha. Kuni gochi akki kanaa kun deebi'ee biisan keetti mul'atuun namoota hedduu dallansiisee jira. Asirratti hirmaattonni social media warri social media irratti dhageettii guddaa qaban keessaa aktivistoonni dhimma suuraa kanaatti wal qabatanii waan hedduu barreessanii jiran. Adda waan aktivistoonni jedhan gaggabaasitiniin isiniif dhiyeessa. Aktivistoonni kan haa jedhanii malee namni social media kana gubbaa jiru namni Oromummaan itti dhagamu waa'ee suuraa kanaa namni dubbatin hin jiru. Suuraa kana irratti Jawaar maal jedhe? Wayyaaniin sababa biraa taateef itti hin qabsoofne. Hammeenya ishiin ilmaan Oromoo irratti dalagaa turteef malee firaan dalagamee ambaan raawwatamee hammeenyuma diinummaan gocha malee dhiigaa miti jedha. Rogeessi akkasuma xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri Oromiyaa Media Network Obbo Jawaar Muhammad barreeffama isaa anas kompiitarraa isin dubbisaa isin immoo as screen gubbatti daawwachuu dandeettanii jechuudha. Wayyaanee kan irratti qabsaameef kan irratti duulameef waan Tigree taateef osoo hin tahin daba isiin ummata biyya sanii irratti dalaydu keessaa ummata Oromoo irratti dalayduuf irratti qabsoofne diinummaan dhiiga osoo hin tahin gochaanii jedha. Itti dabaluudhaan
Dr. Henok Gabbisa maal jedhe suuraan suukaneessa marsaa hawaasaa irra naanna'aa jiru kun qoratamee namootni gocha yakka san raawwatan hatattamaan mana murtii fi seera bilisa ta'etti dhiyaachuu qabu. Hunda caalaa garuu rakkoo bu'uuraa furuun dirqama yoo hin taane dubbiin hammaataa deemti. Kun ammoo imaammataaf ta'ee mootummaaf balaa guddaa fidaa jedha. Barreeffama Dr. Henok Gabbisa kan asitti dubbise kana isin iskiriina gubbatti televiziyoona keessatti laaluu dandeettanii jechuudha. Kana qofa miti. Obbo Jawaar ammas dhimma kana irra deddeebi'eetiniin katabaa ture. Maal jedhe poolisiin Oromiyaa miseensota yuunifoormii uffatanii hammeenya akkanaa raawwatan ifatti uummatatti saaxilee tarkaanfii seeraa fudhachuu qaba. Kana godhuu baannaan galataa fi kabaja waggoota lamaan darbe argate dhabuuf deema. Poolisoonni Oromiyaa duraan dhugaadha TPLFif ergamaa turanii namoota hedduus kan dararaa turan karaa poolisii Oromiyaatiin. Haa ta'u erga Pireezidant Lammaa Magarsaa gara aangootti dhufee Lammaa Magarsaa quuqama saba isaa waan qabuuf jaalala uummataa waan qabuuf waliigalatti poolisoota Oromiyaas ta'ee biiroo nageenyaa komishinii poolisii Oromiyaa pireezidantii naannoo hoogganaa waan ta'eef obbo Lammaa Magarsaa poolisoonni Oromiyaa gama uummataa akka guranii fi rakkoo kamuu uummata gahuu irraa ummata wajjin akka qoodatan yeroo itti poolisoonni Oromiyaa gama uummataa guranii hamma tokko jaalala uummata biraatti argataa dhufatanii akkasuma mootiin Umaayyuu gara maahii qabsootti dabalamanii aarsaa hedduu kaffalaa turanii jechuudha. Kanaaf poolisoonni Oromiyaa yeroo ammaa kanatti kabaja uummata Oromoo biraa qabu galatas uummata Oromoo biraa qabu. Gocha amma suuraa irratti arginu kana gocha amma iskiriina irratti ilaallu kana itti fufaniitiin hin dalagan taananiin warra gocha kana raawwate seeratti hin dhiyeessine taananiin kabajaa fi ulfina kaleessa uummata biraa qaban san dhabuu ta'anii jira. Xiinxalaa fi daayirektarri ol'aanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasuma walaleessaan Lataa Qaana'ii maal jedhee waa'ee suuraa kanaan wal qabsiisee walaleesse. Du'atti uf wareegnee xiiqiin kaanee aarree bullee kana arguuf wayyaanee abaarree qeerroo fi goonni meeqaa rasaasatti fiigee akka kana dhaalluuf daandirratti dhiigee itti fufsiisuuf bineensummaa durii kana waadaa keessan sirba kiiloo 4 kana waadaan keessan sirbi kiiloo 4 muuziyeemii goone jettan koottaa ilaalaa kan maakalaawii sun isa kanarra caalaa jedha Lataa Qaana'iin bifa walalootiin gocha ilma Oromoo irratti raawwatame kana yoo ibsu. Maal kana qofa hayyoonni hedduun waa barreessaa jiran kaadhimaman Dr. Ittaanaa Habtee dhimma kana wal qabsiisee mootummaan amma jirtu diina Oromooti jechuun ragaa irra dhaabbanneeti. Kun isa ija ummataatti ba'e taanan namni hundi dubbataa jira. Kan dhokate ija ummataa hin ga'in hafe hedduudha. Kan nama gaddisiisu ummanni keenya akkasitti qaaneffamuu qofa miti. Mootummaan Dr. Abiy Oromiyaa diiguuf hojjechaa akka jiru ifatti osoo mul'atu isa kana walgeenyee ija jabinaan dubbachuu dadhabuu keenyatu rakkoo guddaadha jedha. Wanti amma ijaan argaa jirru kuni waan ifatti mul'ate. Kanaaf namni hedduun irraa dubbata. Wanti dhoksaadhaan dalagamaa jiru Oromoof Oromiyaa xiqqeessuudhaaf wanti mootummaan Dr. Abiy hojjetaa jiru hedduudha. Dr. Ittaanaan maal jedhan rakkoo kana hunda osoo agarru walgeennee ija jabinaan waan kana mormachuu dadhabuun keenna hedduu na yaaddessaa jedha. Irraadhuma obbo Jawaar Muhammad maal jedhee Oromoon bifa kanaan qannasaa Oromatti ammoo dammaramtu waraaj alle. Akkuma beekamu xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nama mootummaa ce'umsaa kana deeggaru keessaa isa tokko nama hooggantoota kanallee jabeessee faarsee bakki isaan dogongoranitti karaatti deebisaa deemu keessaa nama tokko jechuudha. Obbo Jawaar Muhammad mootummaa kana laalee baasee buusee akka kanatti isin duukan deemnu waraaj alle nugaa jira kana booda itti fufaa akka kanatti isin deeggaruu hin dandeenyu kana booda walitti qabsoofnaa yaada jedhu dabarfatee jechuudha. Egaa ka maal agarsiisa kuni? Fakkeenyaaf poolisoonni har'a gocha kana raawwatan warri amma iskiriinatti agarru kuni warri gocha kana raawwatan waggoota lamaan darban kana jaallan qabsoo turan. Maaliif kaleessa namni biyya hoogganaa ture nama quuqama uummataa qabu. Poolisiin biyya tokko gaarii ta'uun, poolisiin biyya tokko badaa ta'uun, makalaakayaan biyya tokko gaarii ta'uun raajaan ittisa biyyaa jechuu kiyya. Badaas ta'uun mootummaa biyya bulchu irratti hundaa'aa jechuudha. Mootummaan biyya bulchu gaarii yoo ta'e, mootummaa uummataaf yaadu yoo ta'e, mootummaa uummata jaalatu yoo ta'e, mootummaa biyyaaf yaadu yoo ta'e, waraannis biyya jaalatu uummata jaalata, poolisoonnis biyya jaalatu uummata jaalatu.
kana akka fakkeenyaatti poolisoonni Oromiyaa duraan akkam turan erga obbo Lammaa Magarsaa aangootti dhufanii hoo akkam turan waan jiru akka fakkeenyaatti yoo laalle kun qofti gahaadha jechuudha. Wanti amma deemamaa jiru kuni wanta guddaadha, wanta guddaa nama yaaddeessu, yaaddo guddaa nutti uumee jira jechuudhaan aktivistoonni beekamoon sabni jalatti masakamuudhaan qabsoo isaa gaggeeffate barreeffataa jira. Maarree sabni waan deemaa jiru kana Itoophiyummaa kaleessaa tambara Minilik tambara Haayile Sillaasee deebisanii nu dhaachisuuf deeman kana ummati guutuun akka dura dhaabbateetiin mormatu nus gamanumaan dhaamsa siin dabarsinaa. Sagantaan kenna guyyaa irraa kanumaan raawwata waan nu daawwattaniif galatooma sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu. AGM 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 Sirna gada ulee walqixxummaa madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabuu kan nu bashannanii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateetee kan malkaan malkaata hundee kushii irraa AGM Richi dubbata AGM AGM Miidiyaa uummataa gurraacha Afrikaa harkaa fi dhageetti odeeffannoo haqaa dhaabbataa uummataa oohartiif barnootaa sagantaa qulqulluu hin qaburee maqaa AGM 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 uummatarraa uummataaf